Kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aa kana immoo ana komeediyaan beekamtii Iddoosaa fi akkuma kana komeediyaan Baacaa Tamasgeen keessummaa godhadhee affeeradheera. Isa waliitiin gaaffilee tokko tokko kan waliin taasisnu ta'a. Hanga dhumaatti akka dhaggeeffattan gabanumaan affeerraa keenya isin geessuu barbaanna. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddanii. Egaa tibbana mootummaan dabalii miidiyaa taasisee ture hojjettoota mootummaadhaa fi isa kanaa wal qabatee maaltu sitti dhaga'ama yookanis immoo maaltu ta'a jettee eegda wanta kan irraati kaastee eegdume dhaggeeffattoota keenya ifa godhime. Ayyee galatooma. Egaa dabalii miidiyaa kanaa wal qabatee kan eegnu namoonni mucaa yookiis immoo daa'ima tokko godhatanii adda kutan itti fuudhee yaada. Idduma dhaabbatanii hoos idduma godhanii kaasaniitu itti fufu. Riiziyuumii godhuu jechuudha. Riiziyuumii godhuu jechuudha. Akkasumallee namoonni gaa'ela sodaatanii ta'an amma ammaatti gaa'ela sodaatanii maalan ta'a akkamittiin gaggeeffadha jedhanii gaa'ela isaaniillee hin godhatu hin gaggeeffatu jedhee yaada. Kanaaf lakkoofsi cuumboo qophaa'uu hin dabala. Cuumboo eessaan nyaadha jechuun yaaddoon isaa hin hafa. Akkasuma lakkoofsi namootaa hin dabala. Egaa ji'a onkoloolessarraa kaasee lakkoofsi uummataa akka baay'ee dabaluu danda'u waasumaan obboleessa keenya irraa ganuuf kenneera. Daldaltootaaf dhaamsa akkamii dhaamta? Daldaltoonni meetara gaaggaamee jedha. Mi'aara galfanna. Onkoloolessa dhufuu dabala jettanii mee hojjetaa olii gadi akka inni yaadaan waajjaru hin godhinaame. Meenuu obsaame. Kanaan dura bor dabalama jettanii baay'ee nutti dabaltan. Mee amma immoo nu obsa. Wagguma tokkollee maaloo ishee nuu dabalame kana nyaanna. Kanaafi nu obsaan jedha. Mee maatiin nagaadhaan ishee miila dabalamte kanaa nyaatu. Haati manaa abbaa manaa nagaadhaan zayitii bitatanii nyaatan. Ijoolleen garaa guuttattee waa nyaattu xaafii kana. Kanaaf daldaltootaa fi kanuman dhaaba jechuudha. Nu obsaame wagguma tokkoof jechuun barbaada. Egaan turtiin komeediyaan Baacaa wajjiniitiin taasise kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Yeroo adda biraatti viidiyoo adda biraa qabannee akkasiniif dhufnu osumaan waadaa isiniif galuu barbaanna. Waan nu dhaggeeffattaniidhaaf guddaa galatooma. Turtii gaarii qabaadhaa.